Akkam nagaa jirtu fedhii waa'ee fayyaa daa'immanii baruu barbaannaan chaanalii kana subscribe gochuun waan hedduu isinii qabadhee dhufaan jira. Guyyaa guyyaatti waan hedduu isinii fidaa jira. Subscribe gochuun waan hedduu baradhaa manuma keessan taa'atii waa'ee daa'imman keessan irratti ogeeyyii ta'an jedha. Har'a kan hin qabadhee jiru barnoota daa'imman waggaa tokkoo gadii damma nyaachisuun maaliif dhorkama kan jedhu irrattidha. Yeroo hedduu daa'imman waggaa tokkoo gadi akka damma nyaanni gorfama jechuudha karaa mana yaalaas ta'e karaa barmaatilee keenya. Biyyee fi koosii adda addaatti aansuun dammi wantoota baakteeriyaa Clostridium botulism jedhamu kan summii inni oomishu dhibee qaama namaa laamsheessu yookaan dhibee botulism jedhamu fidu qabaachuu danda'an keessaa isa tokkodha. Dhibeen botulism jedhamu kun kan inni dhufu sababa baakteeriyaa Clostridium botulism jedhamudha. Baakteeriyaan kun immoo eessatti argama? Biyyee fi koosii adda addaatti aansee kan baakteeriyaa kana baatee deemu hedduu dammadha jechuudha. Kanaaf dammi madda dhibee botulismiidha jechuudha. Daa'imman umriin isaanii waggaa tokkoo gadi ta'e yoo damma xiqqoo tokko nyaatan dhibee cimaa yookaan infant botulism kanaan qabamu jechuudha. Dhibeen botulism jedhamu kun kan inni ittiin beekamu qaama namaa laamsheessuudha. Qaama laaffisuu yookaan laamsheessuu akka namni hin deemne akka namni sosochoone taasisuu jechuudha. Qaama laaffisuu kan laamsheessuun dabalata mallattooleen dhibee botulism jedhamu kana gogiinsa garaa godhachuu, hafuura baafachuu dadhabuu fi akkasumas immoo dubbachuu yookaan boo'uu dadhabuudha. Akka barmaatilee hawaasaattis afaan hiikkachuu dadhabuu kan jedhaniif sababa isaan dubbachuu hin dandeenyeefidha. Ijoolleen dhibee botulism qabanii afaan dubbachuu hin danda'an, afaan isaanii hiikkatan. Maaliif laamsha'anii jechuudha. Afaan illee dubbachuun sosocho'uu barbaachisa waan ta'eef mangaagaan afaanii kun sosocho'uu qaba waan ta'eef hin sosocho'u jechuudha. Afaan isaanii kanaaf dubbachuu hin danda'ani. Kanaafuu maal jedhu hawaasni keenya yoo daa'imman yoo damma nyaatan afaan hin hiikkatan jedhu. Kun dhugaadha. Maaliif dhibee botulism sanaan qabamu dhibeen botulism immoo akka isaan hin dubbanne taasisaa akka isaan hin dubbanne taanaan immoo afaan hin hiikkatan jechuudha. Kanaafuu hawaasni keenya illee dursanii beekumsa qabu jechuudha waa'ee kana. Daa'imman umurii waggaa tokko olii garuu garaachii fi marrummaan isaanii osoo baakteeriyaan kun summii dhibee kana fidu hin oomishin dhabamsiisuu waan danda'uuf carraa dhibeen kun damma irraa dhufu baay'ee xiqqaadha. Waggaa tokko gadiitti hin dhabamsiisan ittisoon qaama isaanii dafee hin dhabamsiisu jechuudha baakteeriyaa kana. Kanaafuu baakteeriyaan kun garaacha isaanii keessa turuudhaan summii oomisha. Botulism toxin kan jedhamu summii sanadha kan dhibee sana fidu malee baakteeriyaa sana miti. Baakteeriyaan sun summii oomisha, summiin sun immoo dhibee sana fida, dhibee botulism jedhamu. Ijoollee waggaa tokko gaditti immoo baakteeriyaa kana dafanii qaama isaaniitiin hin dhabamsiisan. Maaliif ittisoon qaama isaanii gadi bu'aadha umuriidhaan kan ka'e. Waggaa tokko booddee garuu ittisoon qaama isaanii cimaa deema. Baakteeriyaa kana qaama keessaa dhabamsiisu tunni marzii sana yookaan tunni summii sana oomishin. Kanaaf dhibee kanaan carraan qabuun isaanii gadi bu'aa waan ta'eef waggaa tokko ol daa'imman damma nyaachuu danda'u jechuudha. Garuu waggaa tokkoo gad sababa dhibee botulism fiduuf akka damma nyaanni gorfama jechuudha. Kana akka waliigalaatti maaliif akka hawaasaatti akka barmaatilee hawaasaatti isaa ta'e akka gara mana yaalaatiin daa'imman waggaa tokkoo gadiif damma kennina kan jedhamu sababa kanaafidha. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kana subscribe fi like gochuun hin dagatinaa. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jennaa ka'a. Hedduu galatoomaa.